Egaa namoonni baay'ee meeshaa ramadaanaa maatii keessan sarpiraayiz godhaa jirtan maashaallah tabaarakallaa. Akkasumallee immoo namoonni tanaan dura waliin haasofnee turtaniitiin amma torbee tokko ol torbaan lama turtanii kaatanii amma bitachuu barbaadan egaa wanti hundu akka torbee tanaan dura torbaan lama dura torbaan tokko dura jiruun hin jiru san akka hubattanii isin jecha. Egaa mee hanga dhumaatti na waliin turaa namoonni majaliisa kanallee keessan nagaa fatanii heddummataa waan ta'eef jechuudha. Ajajeef illee ni jira nama baay'ee. مي أملي هذا تقو دفنو سنين جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجابلتني وردفتك يا جارة هم وكم جماعة كم جرتن فيا كيس سني على من نسانا من كيس سنة جالس نجدا. أكم دلقا في يعني بعد أن نبرة بريد الحمد لله. سين برس بريد كتير عبدين كابس نجدا كلتي مانجر فيديو تسين دبرسا. إجا فيديو كان كيس ميشان رمضان اللي جرا مي وسوتشين جاين وانت كتب سنين جدا. مجلس نموني برباد الله لقتي إساس نتهمون أبدا عم تجارون لا لكن تدرك فتن لو جت فتو دندتن كاري لما له برباد دندتن كاري أفرد لي كاري جهال غراغرو مالسا كاري سديتي غدي يوتا كوداني غدي يوتا تيبلي جدو تنان قبو مالي akkuma firaashi lama sadii bitan san kaaree sadii kaaree ja'a kaaree shan akka mirga keessaniiti jechuudha ejatu dandeettanii namoonni nagaafattan gatiin isaa immoo dhaabbataa miti uffanni isaa wal tara diizaayiniin isaa wal tara ka diizaayinii hin qabne natsaa ta'ee ka uffannuu hattaa gatiin garaagarummaa qaba jechuudha kanaaf yeroo baay'ee gatii majalisaa dhaabbataa kanam isinitti himuu hin dandeenyeef jechuudha maaliif diizaayinillee gatii irratti jijjiirama fida akkasumas boondii yookaan lafarraa ol fageenni isallee gatii irratti jijjiirama qaba jechuudha. Itti aansee namoonni hawwata keessaniif jettanii shaarbii nagaafattan shaarbii babbareedni jira abbaa keessanillee namoonni shaalii kana hedduu namaatti nagaafatee biteellee jira viidiyoon goone malee maashaallah halluu kana hedduu jaaladhe halluu adii kanaa fi magaalillee jira jechuudha halluu gara sadiitti kan jira maashaallah hedduu bal'aadha inni kun garuu tokkoffaa lammaffaa kana qaba kana beekaa isiniin jecha namoonni nagaafattan ka biteellee jira viidiyoollee isinitti agarsiisee jira jechuudha tanaan dura akkasitti akka hubattan abdiin qaba amma akkuma olii garaatti jechuudha gata akka irra isinii bahuuf malee meeshaa nama tokkooti kan qabadhe dhufe amma mallee jira namoonni nagaafattan uffata biintisaa kan jettan immoo ni jira uffannillee yaa'u jechuun meetira nama dhiiraatiif meetira 3 tugaa hodhisiisa meetira 3 barbaadan nama sadii warri jettanii meetira 1-2 miti ka ga'u ta'eeti namni biyyaa baheetiin dagate na fakkaata akkasiin jaamee hundaafuu amma gara viidiyoo kanatti isin dabarsa viidiyoon kun meeshaa ramadaanaa maatiidhaaf geeffamu baay'ee takka namatti tola jechuudha sukkaara jira buna sukkaara teemira zayitii maashaallah dhugaa dubbachuuf baay'ee takka namatti tola hawwanni keenya waan biraa dhiisatiniin bunumaa fi hixaana yogguu bitan akkam gammadan bakka buna akaayanii hixaana warsan hedduu itti tola egaa akkan isin jedha misira maashaallah osoo waa takka keessa sottanii keessaan fuutan jechuudha maashaallah misira ishigaati kuni fakkeenyaaf amma namoonni kiiloo 15 barbaadan kiiloon 15 bakka takkatti ashagamee dhufa jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana misirri isaa baay'ee takka bareedaa hedduu namatti tola waa takka of keessaan qabu qulqulluudha misira kiiloo 10 naan jettee jirti hordoftuun tiyyatuuni misira kiiloo 10 kun kana fakkaata akkasinitti tolu abdiin qaba yoo isinitti tolee isin gammachiise hojii wajjin kiyya viidiyoo kiyya subscribe warrin goone subscribe godhaa like share godhaa akkasumas yaada muraada keessan barreessuu hin dagatina hundi keessan isinin jedha yoo isinitti tolee isin gammachiise immoo hiriyoota keessan irratti share godhaa namoonni baay'ee maatiif surprise gochuu ni barbaada waan ta'eef namoonni channel kanaan argine yoo jiraate hiriyoota keessanitti hima asitti immoo feestaalii boora kana keessa sukkaara kiiloo 10tu jira misir kiiloo 10 sukkaarillee kiiloo 10 jechuudha misira beekaa madaabaratti naqee ulfaatina waan qabuuf jecha akka jalaa hin jennee fi as bira immoo teemirri jira teemirri gaafa duraa warri bitattan qalbii godhattanii hedduu dabalee jira ammallee mootu dabalee jira ammallee gizee ramadaan seenuu hin dabala jechuudha rabbi keeriyaa godhu hundaafuu misira kaartoonii tokko kun akkuma argitan kan feestaala gurraachi kun immoo buna kiiloo 5 qaba bunni illee akkuma isinitti hime sadarkaa qaba ani garuu kaagammaa bitaa jiru qarshii 550 galee jira yoo amma 500 bitaa jira ture jechuudha hordoftoota kiyya hixaanni kiiloo 2 kun akkuma argaa jirtan san teemirarra jira hixaanni kunis ka ofii kiyya walitti makeessanii namoonni gariin adii san qofa nuu biti warreen jettan jira hixaanni adiin qofti widiidha malee jira itti aansee mootu zayitii leetira 10 jechuudha leetirri 10 kun akkuma argaa jirtan kana innillee dabalee jira meeshaan hunduu dabalee jira dhugaa dubbachuuf hedduu nama rakkisa namatti himuunu maaliif re'aana dhagatii kana jedhee dubbadhee guyyaa 3-4 booda hodhattan ni dabala keessattuu torbee kana keessa wanni ramadaana hedduu dabalee jechuudha nama saalfachiisa gatiin namatti himuun maaliif hadha akkana isiniin jedhee boruu iftaan immootu dabaleetiin argitan jechuudha kabira
hundaafuu rabbi keeraa godhu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Haala yeroo akkuma yeroon ta'e ta'anii asitti immoo ruuzatu jira. Ruuza kana akkuma argaa jirtan kana kiiloo 25 bakka lamatti biteefii jira. Kiiloo 50 naan jette isiinii ruuzni kun yeroo baay'ee gisee bitan karee ofirraa qabu kun ruuzni bareedaa maqaan isaa Umar jedhama. Garuu yeroo hunda hin argamu jechuudha. Gisee argame kanumatti isinii bitaa yoo dhabame immoo kan biyyarra jiru isinii bita jechuudha. Inni kun kiiloo 25 qaba bakka lamatti biteefii. As biratti immoo saamunaan jira shaarbii dhiyeenya kana bitaa jiru san keessaa maashaallah ka dura seensarratti isinitti agarsiise ta'e halluun isaa kana ka caafirraa suni kootii wajjolitti dhiyaata diizaayinii isallee baay'ee namatti tola. Shaarbiiwwan kun dhugaa dubbachuuf dhiyeenya kana seenanii ka duraaniitirra baay'ee babal'atan jechuudha. Gadi nama gisee uffatan hawwata asirratti ta'a. Isallee biteefii jira. Itti aansee kootii masamoonaa san keessaa isa kana magaalaa kanatti biteefi kun xaqaxaqoo magaala sana ijoolleerraa deema gisee uffatanii akkasiin ja'a hordoftoota kiyyaa kootichi kana fakkaataa hedduu lallaafaa namoonni haadha keessaniif abbaa keessaniif waan garaagaraa bitachuu barbaadan heloo jedha karaa waasaappiitiin na dubbisaa isin ja'a. Saamunallee firee lamatti biteefi jira. Saamunaa iskaay guddaaf xiqqaa jedhama gatiin tokko miti inni guddaa fi inni xiqqaa. Saamunaa dhugaa dubbachuu birrii 70 seenee jira. Diqqaan isa kana 65 jechuudha. Iskaayin diqqaan 65 kunuu isa lamatti biteefii jira. Egaa viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Egaa uffata silaa shaarbii uffadhee ittiin agarsiisne isa uffadhee ittiin agarsiisne kunoo kana fakkaata liqoo biizii ta'ee meeshaan kun immoo ka amma ergamuu hedduu gara maatii jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qabu isinitti tole laayikii immoo godhaa hin jirtan dhugaa dubbachuuf laayikii godhaa hin jirtanii laayikii godhaame isiniin jedha. Namoonni lakkoofsa kiyya akka haarawaatti na gaafattan namoonni baay'een as dhiyeenya kana yuutuubii kee sabskiraayib godhaa jirtan dhugaa dubbachuuf hedduu galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Nama 7 ga'uuf nama 5 qofa tafe amma mee viidiyoo kanarraa sheerii godhaatiniin nama 7 sanitti guuta 7 ga'uuf nama 5 tafe nama 5 sanitti guutatiin 7 geessa. Egas booda immoo gaafa 10 guutan maashaallah sarpiraayizii isiniif qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kootiin kun kana fakkaataa hedduu takka lallaafaa keessallee namatti tola gadi gayaa. Egaa kun saamunalleen shaarbilleen kana meeshaan maamila tiyya yookaan hordoftuu tiyyaa kudii galaatti kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Namoonni barbaadanii bitachuuf qophii taatan jechuudha. Fakkeenyaaf haadha borutti bitachuuf yookaan maallaqa erguuf qophii taatan karaa waasaappiitiin heloo yoo jettan isin keessummeessa. Kana yoo isiniin jedhu namni ammatti qophii taatan. Namni torbee lamaan booda torbee tokkoon booda guyyaa 5 booda jettan immoo achumatti gizee harkarra maallaqni isin ga'e na dubbisaa isiniin jedha. Maaliif wanti anadha odeeffannoo anadha isinii kennu torbee lamaan booda isiniif fayyadu waan ta'eef jechuudha. Akka isinii gale abdiin qaba. Kunoo teemirri kiiloo 8ti. Teemirri kun dhugaa dubbachuuf kiiloo 10 santu natti tola. Kaasheetaa santu natti tola. Namoonni hunduu akkuma filannoo isaati jechuudha. Kaasheetaa sun wanni namni kana filatuuf inni suni bittiniidha. Garuu yoo kiilootti nu deebisi jettan kiiloo tokkotti isin ashagee kiiloo 10 bakka 10 isin ashaguu danda'a jechuudha. Inni bittiniin dhufa. Kun yeroo baay'ee ammaan tana kaantu irra jira jechuudha. Kun dhabamutti jira kiiloo 8 kuni santu jira yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akka duraa sanitti argamu kuni jechuudha. Waan kiiloo ta'e namni kana filata. Angaruu teemirummaan isaa kaasheeta santu natti tola. Fedhiin nama hundaatu garagara. Egaa akkana isiniin ja'a hordoftoota namoonni ruuza barbaadan paastaa ruuza namoonni mokoroonii gargaara waan barbaadan kamuu maatii keessan sarpiraayiz gootanii gammachiisuu dandeettanii warroonni hanga ammaa na waliin turtanii na dhageeffattan akkasumas viidiyoo laayikii godhaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha. Akkasumas namoonni farniichara na gaafattan meeshaa mana keessaa akkuma isinii bitaa jiru farniicharallee dhugaa dubbatuuf namni kenna viidiyoo irratti amana. Viidiyoo irratti amanuu osoo hin taane nama isinii bitu san murteessan jechuudha. Harkuma meeshaa mana keessaa bite santu farniicharallee deemee ajaja jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu murteessaan nama isinii waa bitu san malee dirqama viidiyoo namni viidiyoo laal viidiyoo kanaan fiiltarii garagaraatti godhee gadhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif ree dhugaan viidiyoo osoo hin taane nama dalagsiisu san jechuudha.
farniichara namoonni barbaadan diizaayinii qofanatti ergitanii waan bareedaa fi waan kwaalitii isiniif dalagsiisa. Ani garuu viidiyoo gad ba'ee waraabuun xiqqoo natti hin tolle jechuudha sanumaa fi namoonni akkasumatti itti amantan heeloo jechuu dandeettan jechuudha meeshaa mana keessa kamuu haa ta'u. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata. Guyyaa gaarii isin yaa ta'u isin jaaladha isin kabaja yeroo gaarii dabarsaa. Baay baay.